Kam nagaa keessanii jirtuun jedha. Amala koo keessaa ani waan hin qabne tokko qaban jedhu, waan hin goone tokko nan godhan jedhu, yoon godhe godheetuman wanta san mul'isa. Amaloota kiyya keessa isa kana jechaa keessattuu maal jechuu barbaada. Sirna gadaa fakkeenyaaf sirni gadaa Oromoon gadaadhaan bulaa jirra jechaa jirra. Maqaadhaan bulaa jirra malee gadaadhaan namni bulaa jiru hin jiru. Ana kamirra deema ilaala. Kan gadaadhaan bulu wagga tokkoon hin jiru. Boorana hoo deemte qofa hin jiraata. Xiqqoo ishee jechaadha. Garuu sirni gadaa ammaatiif kan duraanii adda. Sirni gadaa ammaa kaabinee wajjin jira. Sirni gadaa duraanii ijaarama mataasa qaba. Gaara qabe haga gadiitti ijaarama mataasa kan danda'e qaba. Haga gadiitti foollee diriirsee irra gadee qaba. Sirni gadaa ammaa garuu abbaan gadaa ammaatis hagas ijaarama kana keessa waan jiru fakkaatu. Fakkeenyaaf yoo ibsi tokko kenname ibsa kennaa, yoo ayyaanni tokko jiraata ayyaana irratti saniin alatti abbaan gadaa tokko waan irratti hirmaatu hagas waan jiru tokko hin jiru jechaadha. Sirni gadaa sirrii irratti hojiirra ooluu qaba. Keessattuu sirriitti hojiirra ooluu qaba. Maaliif UNESCO irratti hangalmaahee taa'ee jiru jechaadha. Kana jechuun sirni gadaa kun beekamtii guddaa waan qabaatuuf akkanatti galmaamu jechaadha. Hojiin inni hojjetaa jiru garuu haga ammaa zeero. Fakkeenyaaf ana irra fudhadha. Maaltu jira? Ana keessan irratti sirna gadaatiin wanti jijjiirama. Uffata aadaa qofa uffachuudha moo akkam? Sirna gadaa jechuun akkasuma uffata aadaa uffatanii irreecha ba'uudha moo akkam? Sirriitti irratti hojjetamuu qaba sirni gadaa jechaadha.